dhagaa tokkoon simbira lama jedhan qaama saalaa sababa garagaraatiin kan bal'ate sirreessuu fi akkasuma immoo gurraachina qofa jidduu bobaa keenya kan garmalee gurraachatuu fi foolii hamaa qabu fuura garmalee. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuna hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo dirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota maatii kiyya. Akkuma beekamu jechuun maatii kootaa hun subscribe gootan galatooma akkasuma like share godha video koo hanga xumuraatti yoo ilaaltan waan baay'ee irraa barattan itti aansuun warri video kana ilaaltanii maatii koon tahin subscribe gochuun akkasuma share gochuun maatii kootti dabalamaa isiniin jedha yoo video jaalattan akka videoowwan ni gaggaariin akkasuma immoo barnoota fayyaa sammalee jechuu qulqullina fi bareedina hedduu waan hedduu kan wal qabatu gorsaa fi qorsa walumaa galatti isiniif dhufu mallattoo bilbilaa sanirra kaadha har'a akkuma baratame obboleeyyan kiyya waadaan ugalte kan foolii yookiin fuuraa akkasuma mootuyyuu foolii hamaa bobaas tahee gurraachina bobaa jalaa akkasuma immoo gurraachina kofa keenya lamaan jidduu luka lamaan jidduu bakka qaama saalaa akkasuma mootuyyuu obboleeyyan kiyya hedduun jechuudha dhiyeenya abbaa manaa kiyyaan walitti dhufuu hennaa yeroo dheeraa adda turre mee obboleettii kan qaama saalaa keenya xiqqeessoo yookiin ammoo gaa'ela keenya gammachiisu kan jedhan sadiinuu as keessatti kan argattanii inshaallahu ta'ala jalqaba irratti yeroo hedduu himee jira shabbaadha isiniin jedhe shabbaaf loomiidha jalqaba irratti kan gurraachuu fi gurraachisuu fi akkasuma mootuyyuu kan walumaa galatti jechuudha hafuura hamaa bobaa foolii hamaa bobaati balleessu akkasuma immoo kofa lamaan keenya jidduu kallattii qaama saalaa keessa odoo hin tahin afaan isaa gubbaa akkasuma mootuyyuu kofa keenya lamaan jidduu bakka nu gurraachate kan nurraa balleessu jechuudha akkuma argitan kana jalqaba irratti shabbaa jechuun afaan arabiitiin cabbii kana qoricha ajaa'ibaa fi akkasuma immoo hicciitii isaa namoonni hedduu hin beekne fi warri beeku hicciitii isaa sirriitti dhoysu jechuudha isa kana daakama qopheeffattanii daakama isaa haala salphaa taheen mana keessanittis daakuu yookiin tumuu hin dandeettanii loomii walakkaa qopheeffattan jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya foolii hamaa balleessuuf akkasuma bobaa keessan ka gurraachate haala salphaa amma viidiyoo argitan kanaan isa kana daakama afaan loomii irra gootanii bobaa keessanitti dibdanii akkasuma mootuyyuu kofa keessan kan isin gurraachate gamaa gamana luka keessanii irratti haaluma suuraa argitaniin jechuudha isiniif kala jedhee yaada itti kan riidanii haala salphaa taheen jechuudha inshaallahu ta'ala kan ittiin guyyaa hunda yeroo shaaworii seentan kan fayyadamtan tahuu qabaa jechuu sababni isaa jechuudha shabbaan kun hedduu waan foolii hamaa qabu balleessuu fi akkasuma immoo gogaa keenya akka qaawwi isaa cufamuu fi akkasuma malee jechuu akka sooqiddaati innummaan uummataan isaa afaanitti yoo qammasni ilaalle akka sooqiddaati baakteeriyaas tahee faangasii fi wantoota garaagaraa achi jalatti kuufaman sanii kan gubuu fi akkasuma mootuyyuu kan balleessu akkuma beekamu jechuudha kofa yoo isiniin jedhu kula ka'een lamaan jidduu kan sababa paantii akkasuma immoo sababa marsaa laguu sababa ulee hedduuti fi dhangala'oo garaagaraatiin kofni keenya garmalee nu gurraachate kana hin beeytan jedhee yaada shamarran guutuun fayyaan faayaa fayyaan qaanfii hin qabdu fayyaan saalan qabdu namoonni hedduu faalla namaa kan deemanii fi akkasuma kan nama qeeqantu jira fayyaa irratti ani homata kallinatti fakkaatu abbaan barbaadan na jala deemtanii waan feetan jechuu mirga qabdanii haala kanaan jechuu kofa keenya sababa haadduu garaagaraatiin akkasuma mootuyyuu baakteeriyaa fi akkasuma alarjikii garaagaraa irraa kan nu gurraachatudha jechuudha loomii fi shabbaa kana yookiin cabbii kana fayyadamtan itti aansitanii fooliif jechuudha warri bobaa foolii rakkattan hammata yookiin mootuyyuu isa kana qumbii jechuudha afaan biyya keenyatti afaan arabiitii warri naa himi jettan almurraa isiniin jedhee jira durallee amma sirra isiniif deebi'a almurraa kanaa fi loomii akkuma reefi walakkaa qopheeffattanii murraa kanallee tumtanii daayitanii haaluma saniin xiqqoo isa ammoo hin guddistan haga shabbaa kanaa jechuudha loomii muraa walakkaa irratti akkuma reefi sanii gootanii bobaa keessanitti dibattanii jechuudha akkasuma kofa keessan lamaanitti illee dibattan fooliin hamaan inshaallahu ta'ala akkasuma bifni isin gurraachate kan isin irraa baduu fi akkasuma mootuyyuu kan bobaan keessan akka isin hime ammootu haadduu irraa fageessa bobaa keessan yoo isin danda'ame sukkaaraa fi loomii waliin danfisaa mana keessan keessatti kan bobaan qulqulleeffattan godha loomiin viitaamin C dha gogaa keenya addeessuu fi akkasuma mootuyyuu haaromsuuf hedduu kan nu gargaartudha kunoo haala argitan kanaan jechuudha shabbaan sunillee hirdiin akkaataatti dibatan qaba wantoonni hundi jechuudha bobaa keenya kan qulqulleessan hammatallee haaluma kan
kanaani ofirraa walawwaltanii qofa dhiixa shaaworii seentanii kaataniiti kan fayyadamtanii booda sanii haala kanaan ofitti dibdanii haga torbaan tokko ofirraa walawwaltanii dhiistan jechuu ofirraa xaraydanii jechuudha dhiistanii dhiqattanii jechuu haala biraatillee karaalee hedduun jira jechuu karaa hedduun kan fayyadamtanii alshabbaa kana karaa gurraachinas tahee akkasuma immoo tuyyuu akka qaamni keessan foolii hamaan godhanne kan fayyadu kan kofallee jechuudha haaluma kanaan ittiin dibdan jechuudha loomii shabbaa yookiin ammoo cabbii sadii cabbii warri hin qabne warri biyya keenya jirtanii baaziliinii waliin laayixanii dibachuu hin dandeettanii jechuudha itti aansee jechuudha murraallee daayitanii haaluma kanaan jechuudha kan kofallee kan boballee bobaan keessan dura yoo gurraacha tahee kan booda addaati sirraa guyyaa 2-3 asitti kan isinitti himuu barbaadu guyyaa 2-3 keessatti miti guyyaa 2-3 keessatti wanni tahaa tokko illee hin jiru kan itti walii haa gallu addunyaan tun suutan hangam fayyadama kan jettanii fi torbee dura yoo walirra fayyadamtani torbee itti aanu moodu guyyaa 2-3 torbaan keessatti 15 ta'an guyyaa 2 akkasi suutan hayyee kan qaama saalaa xiqqeessuu jettanii gaafii keessan hedduu gaafataa jira koomantii jalatti hin qaanfadhee obboleettii tiyyaa itti nuu deebi'i nuu hojjedhu jettanii galatooma akkanis jajjabaadhu akkasuma immoo tuyyuu haamilee naaf taatanii jirtanii qaama keessan kan xiqqeessu tahee akkasuma shamarranii bakka keessan bu'ee hojjetas jira dubbataa jira wanni inni tokkoffaan qaama dubartii dhiphisu yookiin ammoo tuyyuu xiqqeessu kuni uumama qilleensarralee tahuu bala dubartii gariin ani foolii yoo dhahe shittoo fi cabsaa qaamni kiyya waa dahee na bal'atadha kaadahiin osoo hin dahinii kan erga dahee caalaa bal'atu hedduutu jira jechuudha dubartii jechuun akka killeetii akka burcuqqooti burcuqqoon qabiinsa baay'ee barbaaddi killeenis qabiinsa baay'ee barbaaddi yoo sirriitti eegumsa godhin cabdi akkasitti daaraa taati jechuudha wanni irraa fayyadamtu jiru burcuqqoolleen dhagaa irratti tahee lafatti bakka tahetti waan isii cabsurra kufnaaniin hin facaati jechuudha dubartii jechuun akkas jechuudha qaamni kennallee akkas jechuudha sababa qilleensaa sababa oo'aa sababa waan ulfaataa hojjannuuf sababa dhaabbii sababa aarii qaamni dubartii hin bal'atoo isiniin jedhe dhugaa isinitti fakkaatu kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala salphaa ta'een mana keessan keessa teettanii ham'ata dhiyeeffattanii jechuudha warroonni biyya ambaa jirtan shabbaa isiniin jedhe kana yookiin cabbii isiniin jedhe kana hin dhiyeeffattanii warri cabbii kana hin qabne sooqidda biyya keenya namoonni hedduun jechuudha sooqidda biyya keenya eessatti arganne eessatti akkamittiin arganne addunyaarra jirtanii sooqidda biyya keenya mana qorsa aadaa jira faarmaasii dhiifama faarmaasii osoo hin tahin markaza garagaraa jechuun suuqota garagara meeshaa irraa bitatan jira sooqidda biyya keenyatii fi ham'ata qofa viidiyoo hojjedhee jira bishaan oo'aa xiqqoo tahetti laayilaandii haa ta'u jookii haa ta'u galgala itti naqxanii bulchitanii guyyaa 3 walitti dhaabdanii dhiqattanii guyyaa 3 qofa tolfattan guyyaa 3 itti aanullee akkasuma gootanii jireenya keessan keessatti osoo fayyadamtanii hedduu bareeda itti aansee jechuun yeroo marsaan laguu isin dhufee isinirraa bade ham'ata kana xiqqaa isaa fuutanii kallattii qaama saalaa keessan keessa keettanii bulchitanii eegasii qaama keessan qulqulleessattanii xurii isin keessaa yaasaa sadaffaa irratti qola romaan illee daakamaa fayyadamuun bareeda isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya fayyaan faaya qaamfiin qabu saala hin qabu hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti horaa bulaa turtii gaarii garuu subscribe gochuun warroonni subscribe hin godhin jajjabeessa warri subscribe gootan like gochuun akkasuma share gochuun hiriyoota keessanii qooda sababni isaa jechuudha like yoo gootan viidiyoon hin facaa akkasuma mootuyyuu anillee akka isinirraa gammadu laayikii an dhugisina ajaa'iba views ala laayikii ilaala laayikii waan